badisu Tukuma 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 Ya ilmaan Oromoo Tukuma Har'a fedhiin Oromootaa biyya keessaa fi biyyoota alaatti wal ijaaruun Oromoo fi Oromiyaa murna faashistii wayyaanee irraa bilisoomsuudhaaf dirmannaa qabsoo waliif dhaamaa jiranii. Oromoonni tokkummaan humnaa yaada jedhu qabatanii walitti labsuun mirga abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffachuudhaaf kan yeroo kamii caalaa hawwii qaban bal'inaan ibsataa jiranii. Dirmannaa fi tumsi qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu kan yeroo kamii caalaas murteessaadha jechaa jiran. Kanas kan jechaa jiraniif sababa qabani. Sababiinsaas waggaa dabarsine kana keessa lammiiwwan keenya 3,000 siqantuu gaaffii yookaan mirga abbaa biyyummaa isaanii kabachiisuuf jecha gootummaadhaan wareegaman. Wayyaanonni uummata Oromoof warra gumaatii. Oromoonnis gumaan keenya kan deebi'u bilisummaa qofaan jechaa jirani. Kanaafuu uummanni Oromoo hammeenya sirna faashistii wayyaanee dorgomaa hin qabne kana ofirraa qolatee mirgasaa kabachiifachuudhaaf qabsoo hadhaawaa gochuu irratti argama. Ajjechaa jumlaa hidhaa qabeenyaan saamamuu badii tokko malee manneetii hidhaa wayyaanotaa keessatti ugguramanii ibiddaan waadamanii ajjeefamuun biyyarraa godaanuun qeerraa buqqifamuun dachii ofii gadhiisuun nagaan mana ofiitii bahanii galuu dadhabuun ilmaan Oromoo jumlaan manneetii barumsaa keessaa ari'amuun walumaa gala gidiraan uummata Oromoo irra gahaa jiru hundi ba'aa gabrummaa akka ta'e qalbifachuun waanjoo gabrummaa kana ofirraa darbachuudhaaf murannoon harka wal qabatanii socho'uun yeroonsaa amma jechaa jiran Oromoonni biyya keessaa fi alaa. Mul'ata egeree keenyaa dhugoomsinee Oromiyaa hawwaa jiru harkatti galfachuudhaaf tokkummaan barbaachisaa akka ta'e kan wal nama gaafachiisu miti. Tokkummaan garuu hawwii qofaan hin dhufu. Rakkoon mul'ata egeree tokkummaa qabaachuu dhabuu, yaada tokko deggaruu dhabuu, humna ta'anii as bahanii diinarratti olaantummaa akka hin qabaanne ofii walirratti gufuu ta'uu bira darbanii walirratti duuluun walunkuteessuun carraa argame hundaan dabarsanii diinatti wal kennuu fi osoo hin beekiin diina ofirratti goobsuu uumuu bira dabree dagaagsaa deema. Wallistoonni Oromoos waltajjii uummataa mararratti jalqabumarraa kaasanii tokkummaa kan leellisaniif kanumaafi.
egaan daawwattoota keenya waltajjii garaagaraa irratti hawaasni keenya dhimma tokkummaa ilaalchisee yaada kennaa turan mankuusaa suur sagalee OMN keessaa kan walitti qindeessine qophii addaa kanaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a nu hordofaa. Tooftaan poolisiin yookiin imaammatii Habashaadha. Uummata Oromoodhaa waggaa dheeraadhaaf wal walaachisee ture. Inni kun maalinni Oromoo kutaa kutaadhaan hiruudhaan nama quba waliin qabaanne godha. Aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo illee balleessaa ture. Afaan Oromoo illee kan dibatu tattaafataa ture. Hirii afaan wal walaachisi, wal nyaachisi, akkasitti humna dhabsiisi. Yoo liree wal wallaalee akka hojjannu badee akka hojjannu sanatti yoo oofe humna godhachuu hin danda'u. Kanaafanii bittaa godha dheereffadhaa saamicha qabeenyaa Oromoodhaa itti fufeetan ittiin of jiraachisaa. Inni keessumaa hammoonni ammaa kun biyya kootti hin jaalladhaa. Isaan afaan ol lolchiisee waan jedhuufi jaarmiyaanni siyaasaa Oromoodha. Kan dhuguma uummata Oromootii fi rakkina Oromoo kanaa fi qabsaa'ee kan uummata kanaa garummaa keessaa baasaa jedhu akeeka tokko qabu. Garuu akka jaarmiyaa adda addaatti mootaa qabu. Inni kuni humna keenya imaammata Habashaan irratti baafate sana isa sana iddoodhaan ga'ee fi isaaniif tubsa malee Oromoo waan fayyadu. Kanaaf erga akeeka tokko qabaanne nama gargar irree humnas gargar irree qabeenyaa Oromoos gargar irree yaadallee ilaalcha Oromoodhaan gargar irree uummata Oromoodhaaf waan fayyadu qabu. Warra imaammata hirii biti jedhu kana fayyada malee uummata Oromoof fayyadan qabu. Walitti deebinee erga sagantaa tokko qabaanne erga kaayyoo tokko qabaanne walitti deebinee uummata keenyas akkan walitti deebi'ee qabsoo kana tumsuuf jabeessu goonaa. Yeroo chaartarii sanaa kaasee hanga ammaatti ijoolleen artistoota keenya harka ol qabatanii tokkummaa eebbisanii wallisan. Meelaan immoo gaddamii meeqa daddamii 40 tokkummaa tokkummaan suni Oromoon tokko yaada tokko akeeka tokko jechuudha. Sasana Oromoon hundumtuu hubachuu qaba. Tokkummaan ijoolleen kun jedhanii sakannii jedhaniitu hojiirra oolchuu qabu Oromoon. namni alabbaatan diqqaa gudda'an kabeeytan beekii teessan fiddanii waan hojja'anumatti waa taha anuma waa godha anuma beekaa jettan dhiiftanii namni martuu wanni addunyaa tana dhale anuma jayna anuma beeka anuma waa buusa anuma waa qabata jettanii haala kanaan addaan ala jirtanii tanaan addaan ala jiraatin qadur waa dalagilleen dalayde bakkaan dhabde gaddeebi biyya gaddeebi maraadhu bijaanii gaddeebi firra gadhisanii waa barbaadan jedhini ka waan dalagin illeen abboo biyya tana laqqabadhee waa dalaga jedhi yaadi kadur dalagaa guddoo yoo dalaydan illee dalagaa guddoo mul'ifte amma yoo jenne yoo duri Oromoon bilisummaa lafti siin beekin yoo maqaan siin beekin yoo naannoon siin beekin yoo qubeen siin beekin yoo qabsaawanii qubee tana yoo akka fidan duruu dalagee namni kun ka diina duraan keebbahee diina seenelleen yoo diina keessaa deebi'ee har'a if beekee ummata waliin qabsaawa jedhee deebi'e duruu dalage yoo illee qabachuu baate duruu dalage eega diina sanirraayyuu deebi'ee armee tanatti deebi'e sunilleeni deebi'ee ifirra deebi'ee waan if ol fuudhaa dhiisanii if gadi qabanii ummata fiitiif qaqqabanii ummata fi kabatu jiruuf qabanii walit deebi'anii haa mari'annu haa mari'atanii haa waan tokko dubbatanii
هاوان تكو يادني نموت جلان جنينا أكاتي بيتو نمليس ولين بيكاسو ولين كبادو بيكي تنتي أغلين ديرا بشام مداتي يو بشام مداسا بكا بكا ولين رفته كلانا قد داغنا لي تاتي وابي تاتي بحركون وديما كنا تاتي بكن الرياء وفي وان كان غرغرا والتي رفاني أكستاني دوب أغلين تيني وكس والتي رفته واتاتي كبين كمل اللي يو والتي رفكس واتا أكستاني مكان نبدي مكان كان في الرها دبرسنو إسيني لاما galanni ka waaqaa haa ta'u dammaqinsi nama keenyaa ifkenninsi nama keenyaa laalaan ka duriin addooma qaba sabboonummaan bilchaatee namni gartee ititaa dhufuudhaa garraa jechuudha. Wanni jabduun amma Oromoo harkaa qabdu qabsaa'ota ijaarsa maqaa qabsootiin sossoohan hoogganotaa fi miseensonni jaarmayoota rakkina amma sakaallaan harkaa isaan qabdu tana keessaa sabaa fi ifillee baasuun akkaan haqaa jechuudha. Dhaadannoon Oromoon ammatti harkaan ol kaaftee qabuu qabdu tokkooman humnooman yoo humnooman bilisooman tokkooman malee humnoomuun hin jirtu humnooman malee bilisoomuun hin jirtu. Tuni dhaadannoo waytii ammaati tan qabsaawaan akka qabsaawaatti hoogganaan akka hoogganaatti irratti dalaguu qabu. Akka Oromootti irraa yoo lakkoofsaa silaa namni nurra lakkoofsa guddaa qabu hin jiru biyyattii san keessatti namni humna nurra qabullee hin jiru haa ta'u immoo haalli keessa jiru haala fokkataadha. Yeroo itti tokko taanee itti ijaaramnee afaan tokkoon itti diina kana dura dhaabban yeroo itti afaan tokko taanee mirga keenya kakaleessa dhabne san kabachisiif garri itti nutti kabajamuu qabnu garri itti namooti nuuf barbaachisu tokkoomuudha. Tokkoomuu ammootiin uummanni keenya bakka jiru hundatti alaa fi keessaa fi alaan hafuurri Oromummaa sun waliin qabaannee dantaa gidduu jirtu ta faayidaa hin qabne xiqqoo san dantaa keenya dhiifnee faayidaa uummata keenyaa laaluu qabna. Faayidaa keenya laaluu qabna. Dantaa saba keenyaatii fi biyya keenyaa laaluu qabna. Fakkeenya biyyoonni ammatti babaanee biyyoonni adda guddatan kana keessa olaalle paartiin siyaasaa akka keessa 3-4 jira jechuudha. Paartiin 3-4 jiru kuni homaa walirraa hajaan qaban namuu dantaa biyya isaa sallaala malee homaa kanarraa dantaa irraa hin qabu. Gosa biraa taatee maalii taateeti biyya sanummaa dantaa biyya isaa tiksa malee kanarraa wanni namni onnaa jedhu tokkolleen hin jiru. Kana jalaa ba'uuf ammootinuu tokkoomuun barbaachisaadha. Ijaaramuun barbaachisaadha. Ijaaramsi kun akka hawaasatti namni ijaaramuu danda'a. Akka jaarmoota siyaasaa akka jedhanitti namni silaa jajjaarame sun walitti olola oofuu osoo hin taane afaan tokko tahee sagalee tokko taheetti walii birmatee wal gargaaree waliin qabsaa'ee diina sana ofirraa kaasuun barbaachisaadha. Ani iddoo lamatti ilaala waan kana tokkoffaa jaarmoliin kuni utuu hin dheeressin utuu rakkoo saba Oromoo hin dheeressin isaanis waan dhaabbataniif kana daddaffiidhanii waan xiqqoo isaa jidduu jiru daddafanii xumuratanii irra darbanii walii dhiisanii iddoo mooraa tokko tolchuutu isaarra jira. Yoo sadan tahin rakkina saba Oromoo dheeressu rakkina mataa isaanii dheeressu jibbinsa sabni isaanirratti godhata. Gaafa saba keessatti jibbamte sabaaf maangootu ufuufuuf maangootu. Kana malee immoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiru dhiibbaa irratti fiduu jira jaarmolii kanarratti. Maqaa qabatanii taa'uu wadda hedduu gaafatanii taa'uun hin ta'u. Kana keessatti ilmaan Oromoo lixaa dhidhimaa bahaa giddugaleessaa hundi walqixxee qooda keessatti fudhatanii ilmaan Oromoo fuula tokko akka kanarratti bobba'an baay'ee barbaachisaadha. Biyya tokko ijaaruudhaaf wanti barbaachisu beekumsa walitti fiduudha. Beekumsa faffaca'aa har'a bakka adda addaa jiru kana Oromoon
bifa Oromiyaa boruutiif illee ta'u bifa jaarsa boruutiif illee ta'u gubbaarratti tilmaama gochuudhaaf yookiin imaammata tolfachuu yoo ka barbaadu ta'e gariilee think taankii adda addaa ijaaruudhaan waa tokko haala xinnisu gubbaarratti akeekkachuu qaba keessaa namoonni biyya alaa jechuudha. Karaa adda addaa fakkeenyaaf karaa teeknooloojiis yoo ta'e think taankiin nu barbaachisa. Karaa mirga namummaallee taana, karaa misoomaallee taana, karaa siyaasaallee taana gariilee adda addaa ijaaruudhaan gariileen kuni akka yaada maddisiisu taasisuuf yaada maddisiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Kana gochuun hojiilee waliif salphisa. Hojiilee waliif salphisa dabalatees immoo waan silaaf hojjechuuf malamu beekumsa gubbaarratti akka ijaaramu taasisaa jechaadha. Kanaaf namni keenya beektonni keenya biyya alaa beekumsa isaanii hundaan walitti yaa'anii waa tokko gochuu danda'u qabu. Yeroon isaa amma natti fakkaata. Kana gubbaarratti beektonni Oromoo waamicha waliif godhanii waan kana gubbaarratti otoo hojjetan gaarii natti fakkaata. Kuni dhumaatii gara fuulduraallee uummata keenya gubbaarratti dhufuu danda'u. Akkaataa itti baraaru gubbaarratti ta'uu danda'a. Yaada adda addaa gubbaarratti walitti dhufanii waa tokko tokko gochuu danda'u feesisa natti fakkaata. Gaaffii obbo Jawaar gaafachuu fedha. Egaa obbo Jawaar ati Oromoon akka ija ofiitti silaala. Abdii guddaa sirra kaatee jira. Hedduu sitti gammada. Warra faallaa Oromoo diina Oromootiif ammoo qoree balbala keessatti margite tayoo gabbahanii fi ol deebi'anillee nama cirtutti ta'ee jira. Kamana keessa waa saameetiin gabbahuu fi ka alaamana san saamuu kajeelullee qoree cirtutti ta'ee jira. Ka alaa booda dhufuuf ta'ullee isinii galtu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan yeroo ammaa yeroo qabsoon biyya keessa akkanatti sagaleen isaanii dhokate. Osoo humna guddaa horachuu danda'an adda fofottoquun humna of dhoorganii of aboolessan kana waliin ati dhageettii qabda Rabbi sagalee sii kenne. Dhageettii qabdu kanaan jara kana dhaabbilee kanneen walitti fidu yaaliin goote jira takkaamoota karoorfatte jira jedhaani galatoma. Kamu dhaabbilee walitti fidudha. Gaafiin kun yeroo dheeraadha kaa'atu hawwii uummata Oromoo bal'aadhaati. Nu dura walitti fiduu walii akka isaa ibsaadha. Hedduudha yaala walitti fiduudhaaf. Nummoo callifnee bifa sadiin deemuu qabdu mee jijjiiruu qabna. Yoo mataa kana walitti fiduu kan dadhabu taate miila walitti fiduu qabna jedhan. Kanaaf hogganoota walitti fiduu kan dadhabu taate asirratti yeroo keenya balleessuudha uummata Oromoo walitti fidna. Uummata Oromoo jabeessinee akkuma Oromoo jennee. Kanaaf hojii bifa adda addaatiin hojjetamee jabinni uummata Oromoodha, wal cufeenyi uummanni Oromoodha, wal jaalalli Oromummaadha yeroo ammaatitti akka gaarii dagaagee deemaa jirti. Kanarraa kan ka'e hoogganni yoo miilli waliin deeme beektaa mataa wayii kophaa duubatti hafa hojii deema. Takka irraa kufee hafa takka hojii deema jechuudha. Kanaaf hoogganni gamni qabu uummata kana ilaaluu qaba jechuudha. The message is clear. Ergaan isin uummataan hoogganootaan dabarsaa jirtan ifaaf ifi. Hoggaan guyyaa kana yoo ilaaltan hoggaan namni waa'ee walii dhufeenyaa dubbatu. Waa'ee jaallattu namni hundi akkatti qiitee dubbatu. Meeseejiin isaan bira ga'u jira. Listen carefully, dhagaa waan uummanni. Dhaggeeffadha waan uummanni jechuu jiru. Walitti moota, waliin hojjedha. Yoommoo hundi jaarmee tokko keessaa seenuu danda'u biyyaan. Jaarmeen tokko jiraatee akki jaarmeen sun dalagu ta'e waan jaarmeen sun dalagu kabiraan gaarii
miti jaarmaa biraa ka waan biraa dalagu. Functional specialization jennaan. Ka waan biraa dalagu dhaabaa kana gaa hooggantoota waan waliin haasawanii muti irra dalagu jira. Jaarmootaatiin walitti gurma dalagu jira jechuudha. Ergaan dhumaa hin qabu. Ergaan dhumaa hin qabu. Yeroo akkaataa mootummaa sanatti kuffisnu yaaduu qofaami san bira dabarre mootummaan Oromoodhaa taaqa uummata Oromoodhaa eenyu ta'u uummata Oromootiin dhaabbattu mootummaa mataa ofii qabaachuu bu'aan hin qofatti bu'aan qabu. Mootummaa uummata tajaajilu mootummaa uummataaf ergamtu mootummaa uummataaf eefaramtu ta dantaa Oromiyaadhaa tiisitu ka tokkummaa uummata Oromoodhaa dagaisitu ka uummata Oromootiif Oromiyaa misoomsitu akkamiin jaarraa naannoo sanitti illee uummata kaanii wajjin akkamiin bulla ka jedhu mariin bal'aan olamaa jira yookiin hojiin itti fufaan gara sanii itti deemu. Wanni barbaachisaa maali? Wanni nama godhuu qabu maali bakka jirtan? Qabsoon nuti dhuguu akka qabdu nama wareen isin keessa deemee gandaan amantii maaliif isin qooduu deemu? In kabarinaa guutuu marraa dhumadhaa qaanyee isaan keessa baasaa. Olola diinaatti abdii kutatinaa olola galtuutti abdii kutatinaa jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona olola diinaatti abdii kutatinaa olola galtuutti abdii kutatinaa jabaadha Oromoo qeerroo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo qeerroo kenna wajjin nimoona bakka beete duutiin ooltu lubbuun dhumaaf dhalatte Oromiyaaf jennee bilisummaaf jenne seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun sabaaf wareegamte Oromiyaaf jenne bariin jiru kan akka keetti sabni gabrummaa baadhatu Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne etarree gallee qabsoofnu lubbuun deemaa wareegamtu Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bilisummaaf jenne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne har'a Oromiyaa fi uummanni Oromoo gidira hangana hin jedhamne keessatti argamu. Wayyaanotis badanii balleessuudhaaf kan murteeffatan fakkaatu. Hooggantoota paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Dastaa Diinqaa dabalatee Oromoota 50,000 ol ta'an yakka tokko malee Oromummaa isaaniitiin yakkamanii mana hidhaa wayyaanee keessatti hiraarfamaa akka jiran beekamaadha. Mootummaan wayyaanee har'allee ilmaan Oromoo magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jedhiin jumlaadhaan hidhee ajjeesaa jira. Har'a mooraan waraanaa wayyaanotaan martii hidhamtoota Oromoon kan guutamedha. Mootummaan wayyaanee diinummaa irraa maayii kana kan uummata Oromoo irratti raawwataa jiruuf sadarkaa qabsoon Oromoo isa liqimsuu gahee bareechee waan hubateefi. Haa ta'uutii qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo sadarkaa irraa maayii irra gahee mirgaan goolabuudhaaf tokkummaan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduuttis ta'ee uummata keenya gidduu jiru daran jabeeffamuu kan qabudha. Hiree fi galiin keenya tokkoof tokkodha. Mirga hiree murteeffannaa saba keenyaa dhugoomsuudha. Tokkummaan humna. Qophii addaa kanas kanumaan goolabna. Dhaadannoon Oromoon ammatti harkaan ol kaaftee qabuu qabdu tokkooman humnooman yoo humnooman bilisooman tokkooman malee humnoomuun hin jirtu humnooman malee bilisoomuun hin jirtu. Tuni dhaadannoo waytii ammaa tan qabsaawaan akka qabsaawaatti hoogganaan akka hoogganaatti irratti dalaguu qabu.